Ani kajechuun barbaade akkam jirtan jedheetiin haa eegallume. Warri bultanis ana biyya Ameerikaa keessatti amma ganama gara aduun bariitee jirti I think. Ani ka biyya keessa jiru Awustiraaliyaati amma halkanii gara halkan sa'a 10ti. Warri bultanis akkam bultan, warri ooltanis akkam ooltan. Nagaa jirtanii? Nin beeka ammoo aadama ta'eef nagaa wal gaafanna malee nagaa hin qabnu. Nageenyi keenya nurra fudhatamee jira. Nageenyi keenya ajjecha Haacaaluu wajjin fudhatamee jira. Ammaan tana nagaa hin qabnu. Nu hundi dhukkubsata keessaa jirra. I'm actually shaking. Oromoon yeroo maraa miidhuma keessaa turte. Oromoon ajjeefamtes, hidhamtes, tuqamtes. Garuu madaa namarra hin fayyine ka akkana hin argine. Kuni madaa nurra hin fayyine yoomillee Oromoon tiyya kan jechuu barbaadu haa jabaannu. Booyuu kana, imimmaan gadi naquun kana dhiifnee, gadduu kana dhiifnee, duyda keenya hidhannee maal goona ammaa jennee wal gaafachuu qabna. Itti aansuun dhaamsa abbaa Haacaaluu obbo Hundeessaa inni akka jedhe osoo dhageettan dhaamsa isaa dhiini akka ilma kiyya akka na jala lafa hin banne jedhe amma nuti imimmaan keenya fuula keenyarra haqanne akkanumatti dhiiga isaa Haacaaluu akkamitti deebisna kana irratti mari'achuu qabna. Garaa keenya gubatee jira. I'm seeing a lot of messages saying that I should be speaking in English. And I'll be switching between both of them. Yeah. Haacaaluu ajjeesuun, yeah, I can say it. Onneen Oromoo tuquu jechuudha. Jawaar hidhuun sammuun Oromoo balleessuu jechuudha. Nageenyi keenya ajjecha Haacaaluu wajjin fudhatamee jira. Garaa keenya gubatee wal haa kakaafnu jedheeti mee maaluma goona. We're going to go through step by step. Firstly, there are some things that we need to know. There are a few things that we need to know, and then after that, I'll give you the step-by-steps. The first thing we need to know, Oromo people in Oromia are doing this revolution without us. We need to be clear on that. Everything is closed. The airports are closed, the people are closed, the banks are closed, the internets are closed. Everything is shut. Ani amma toltu aslaabadeetiin kunu akkana godhuu qabdanii jechuun hedduu laafaadha. Ammoo namni na deeggare, namni na gargaare, namni ka meeshaa walitti qabee walitti qabsiise ka resource amma kan isiniif ibsuu barbaadu. Maqaa isaanii takka dha'uun danda'u groupiin gara 50 moo 100 sa'a 8 dabre kana keessatti waan hedduu dalagaa turan. Waan akka dhuunfaatti nama tokko godhuu hin dandeenye, they've been doing it. We need to thank these kind of people. Without them, we're not able to push forward, and we're doing it. And give me like something like this. No, imimmaan kanaan booda please narraa dhiisi. Ani ka barbaadu humna keessan barbaada. Isin akka dhaabattanii si cinaa jirraa jechuun barbaada malee. Imimmaan kana please bakka biratti godhi malee asitti gara fuula duraa kennaa fi Haacaaluu akka maqaa isaan balleessineef jecha dalagarraa jira. Hujirra waan oolchuu barbaanneef imimmaan hin barbaachisu bakka kanatti please stop the crying. The crying needs to stop here. All right, step number 1. If you don't have that, Twitter is the place where we get the world's attention. Every day and every time there's a list on Twitter that trends the most popular topics. We need to make sure Haacaaluu is #1 in the world. 24 hours, dalagaa keessan. Keep tweeting, tweet. If you share it, tweet it, share it. Twitter can listen. So I'm getting confused. I'm speaking half Oromo, half English. I won't. Nu akka godhuu qabnu Twitter keessa seenne
namni isin hundinuu amma Facebook gubbarra jirtanii Oromoon hedduu Facebook waan jaalataniif jecha accounti Facebook qabdanii ammoo ka isin godhuu qabdan yoo qabsaa'uu barbaadani qawweetiin osoo hin ta'in sagalee kenna tokko taasifne ummata hundatti beeksisuu qabna ummata bakka kennatti bu'anii nuuf haa iyyatan Itoophiyaatti. Ethiopia, they don't care about Oromo people, but they need to know the world cares. We need to trend it with the world. We need people to ask questions. Isin yoo qabsoo kana keessa yoo seenuu barbaadan Twitter accounti banadha. Sa'a 24 kana keessatti Twitter accounti banadha. Waan ani barreesse share godhi. Waan an jedhe yoo share godhuun barbaanne ufuma copy godhaatiin share godha. Hashtag isan Oromo protest ka jedhamu share godha. Nuti ummata Oromo miliyoona 50 taane miliyoona 50 sheeri godhuu qabna. Sa'a 24 keessatti jijjiirama guddaa fiduu ni danda'a. Nuti attentionii barbaanna. Namatti bo'uun qabnu himachuu qabna malee. That's number 1. That's your job for today. Tabiraan immoo kan irra dubbachuu barbaadu locally. Biyya ofii keessatti akkatti godhuu dandeessan. Maalma godhuu dandeenya jennaan amma fakkeenyaaf ani kutaa kiyya sababa akka fakkeenyatti isiniif ibsa Australia keessatti nuti akka gandatti so like you know akkuma ganda keessatti ministeera qabna namni cufa ministeera ofii qaba maqaa isaa fi email isaanii ani amma ka godhaa jiru xalayaa barreessisaa jirra nuti hawaasa Oromoo ebaluu jennee bakka tokko dhufnee waraqaa tokko namatti kennuurra individually akka dhuunfaatitti anatu bakkuma isin jirtan fakkeenya fi ganda keessan Collingwood, North Melbourne, Flemington yoo ka ta'e ministeeri keessan eenyu akka ta'e barachuu qabna. Xalayaa isiniif ergeetiin xalayaa san koopii magootee karaa emailiitiin erguu qabdani. Namichi sun email isa yeroo bane email kumaatamaa meeqa ta'eetiin keessa laaluu qaba. Maalinni kun namni ka email na godhaa jiru jedheetiin gaafii gaafachuu qaba. Nuti ka barbaannu dubbii Jawaar kana dhiisi, dubbii Haacaaluu dhiisi, waan isaanitti dubbachuu qabnu waa'ee kennaati. Ani citizen biyya kanaati, familiin kiyya achi jira, nageenyi isa maal akka irra jiran hin beeku, yoo ka du'u ta'anillee hin beeknu, jiraatuu yoo ka ta'anillee hin beeknu, kana beekuu qabna mee nuuf gaafadhu jennee himachuu dandeenya. Sababanneetumaan karaa qabsiifnee achi booda waa'ee waan barbaannu haasa'uu dandeenya. So suni dalagaa boruuf iftaaniiti. Har'a dubbii bakka biratti garagalchuun qabnu Twitteruma qofarraan dubbadha. Ammaan booda guyyaa guyyaatti asitti deebi'ee dalagaa isiniif hin kenna. Sa'atii 24 kana keessatti har'a Twitterii account banadha. Maqaa keessaniitiin follow nagootee waan ani barreesse san share godhi Twitter gubbarra retweet ka jedhamu irra deebi'itiin tweet godhi jechuudha. Yoo akkas godhuun barbaanne linkii tokko kaasirra barreeffamee jira linkii tokkoon jira linkii san banadhu Twitter waan Twitterii dhaamsa hunda isa copy godhiitiin gallakkisi waan an jedhe sanillee gallakkisi. Ani kana kophaani wanti kana ka amma isin himaa jiru kophaa kiyya godhuu hin danda'u. Yoo nu gargaartan malee Jawaar odoo poolisni isaan qabatin waan inni jedhe sagalee tokkoon gadi bahaa nuun jedhe. Okay? Sagalee tokko gadi bahuu nurra jira. It's very, very important. Sagalee tokko maal jechuudha? Doesn't matter what your political perspective and your opinions are. You need to open a Twitter account and start tweeting. 24 hours you've got. Start doing it. To do is share. Ani email hin qabu jechuun kana dubbii kana natti hin fidin. Yoo hin qabaannes ijoollee keessan dubbisa. Wallahi yeroo gaariitii baramma. Mee live gubbarra waa kana dhageenne ilma kiyyaanii email hin qabu mee email naa godhuu dandeessa. Maqaa kiyyaatiin email naa qabsiisi. Xalayaa kana naa ergi. Dhidhi gaafadhu ijoollee keessanirra. Ijoolluma keessanirra eegala. Ani afaan hin beeku hin jedhina. Ani hin danda'u hin jedhina. Qabsaa'uun bar hiikaa adda addaa qaba. Amma manuma ofii keessatti kana godhuu dadhabuun keessan dadhabbina kenna agarsiisa malee nu jabeenya keessa kenna agarsiisuu barbaanna uummata hundatti. The other thing that I want to talk about, and I'm going to start answering some questions. Namni gariin gaafii na gaafachaa jirani.
wanti mataa keenyarra bu'ee kana hedduu nama gaddisiisa dhugaa. Hedduu nama gaddisiisa wanti amma ka Oromoon biyya keessa jiru ka itti fufaa jiran isaan cinaa dhaabachuu qabna. Isaan cinaa dhaabanne boon nurra hin jiru. Maaliif namni yeroo miidhaa isaanirra ga'e namni cufa isaan biratti dhufe isaanillee yoo ka bahuu ta'an nama hin jabeessuu bar nama rakkisuu sammuu isaanii tuquu malee kanaaf jabaachuu qabna uf jabeessuu uf eeguu jechuudha. Uf eeggannoo barbaachisa. Maalinni uf eeggannoo self care jedhan afaan Ingiliishiitiin. Self care jechuun uf eeguu qabnaa bar keessattuu dubartoota keenyatti dhaamsachuu barbaada. I know 100% anillee akkuma keessaniiti dhugaa sin himuu jecha. Bilbila kana harka kiyyatiin gadi hin lakkisu. 24 hours, 7 days a week, Facebook, marra, kana, WhatsApp, mali, Viber, kana, kasuma. Sa'a digdami afur qabnaa mi guyyaa tokko keessatti. Sa'a digdami afur san keessatti. Qabsoof jecha bilbila keessan lafa kaaya. Nyaadha. Qaama keessan dhiqadha. Yoo ka rafuu dandeessan rafaatiin ka'a. Nyaadha. Ijoollee keessan eega. Ijoollee keessan nyaachisa. Haadholee qofaa miti abbaa ilmaanillee haati manaa keessan gargaara akkuma ati sammuu keessan jeeqamtee ka isiinillee jeeqamtee jirtii bar isiin haadha ilmaaniiti jawaarillee haati isallee kunoo amma isiinis rakkattee jirtii bar wal gargaaruu qabna qabsoon mana ufii keenyarraa eegala qabsoon kana jaartii ufii eeguu jechuudha jaarsa ufii eeguu jechuu wal deeggaruu ijoollee keessan qabachuu ijoollee keessan deemna raboo Facebook gubbarra jira maali jechuu miti bar even sa'a tokko qofa osoo ta'e uf eega maaliif yeroo dheeraa fi gargaarsa keessan barbaanna isin akka jabaattan barbaanna isin hedduu gatiin keessan hedduu qaaliidha. I know individually manuma jirtanii dadhabdanii jirtanii I don't really care jechaa jirtanii ammoo we need you. I can't do this by myself. It doesn't matter. Abbaan fedhe jawaarillee haa ta'u ebalullee haa ta'u toltuunillee haa taatu namni cufa kophaa isaanii dalaguu hin danda'ani. Muuxannoo yoo qabdes confidence yoo qabaattellee experience beekumsallee yoo qabaatte namni yoo si cinaa dhaabatee malee wanni takkallee harkaan qabdu bar mallaqa yoo qabaattellee still you need people. We need each other. Even if we're in our houses, we're online, we can be together, we can support one another, and we start by shaking the world from our house. Waggaa dhibba tokko dura jijjiirama yoo fiduu barbaadde qawwee qabattee ablee qabattee family kee dhiiftee nagaatti jettee karaa lolaatti baatee akkasumatti loltaa bilisummaa kee argattaa waan cufa argattaa biyya keessatti kun haala san isaanitti gahee jira. Eega lubbuu isaanii fixatuuf deeman at least manuma kana keessa teessanii iyyadha. Karaa isin barbaannetti iyyadha malee karaa ufii barbaadanitti miti. Twitterii keessan banadha. Hashtagii keessan Oromo protest, Oromo revolution, Haacaaluu Hundeessa jettanii barreeffadha. Kana hunda yoo isinitti ulfaate ijoollee keessan waamadha namni afaan danda'u waamadha bilbila kee kenniiti qabsaayii hoo qabsoo kennaa fi Twitterii naabaniitiin gad lakkisii jedhiitiin gadi baasa facaasa walirra haa tuulamu. Ani amma gruupii kan guyyaa guutuu kana akka dalagaa turan waa hedduu isiniif qopheessan. Anillee isin dadhabsiisuun barbaadu mataa keessanillee guutuun barbaadu. Kanaafu suuta ar'a Twitterii isiniin jedhe boru itti aanee wanni biraa isiniin jedha itti aansee itti maddabalee walirra tuulameetiin uf humneessuu qabna uf eeguu qabna. And the last, what's the other thing I want to say? Namni gariin amma ka nagaafachaa jiru mallaqa hoo mallaqa yoo guurre hoo mallaqa yoo wali qabsiifne hoo jedhanii gaafachaa jiran kuni gaafiin hedduu gaariidha. I understand my people. Namni waa takka godhu yoo dadhaban mallaquma kenne mee mallaquma namaan gargaaraa jedhaniitu mallaqan dubbii hedduu fida. Sunillee guyyaa biraatiif akka gaariitti isiniif ibsa waa'ee mallaqa kanaati maal akka godhuu qabnu ammoo ammaan tana ka isiniin jechuu barbaadu waa'ee mallaqa kana
Mallaqni kee GoFundMe yoo bantanillee hanga ji'a tokkoo fixutti mallaqni san sittiin dhufu. Baankiillee biyya keessatti cufanii jiran. Mallaqni keessan akkamitti erguu weddani. Plaanii keessan maalidha? Akka dhuunfaatitti GoFundMe jettani yoo kabanuu taatani kuni ilaalchuma kiyyaati. Dogoggorallee ta'uu ni mala. Ammoo akkana fakkaatutti nuti ka barbaannu jijjiirama ka guyyaa har'aati sa'atii 24 keessatti ka boruuf ka iftaan taani jijjiiruu qabna waa hedduu. GoFundMe irra Twitterii odoo addunyaa gubbarratti Haacaaluu Hundeessaa yoo ka jedhu taane miidiyaan hunda eenyuun Haacaaluu kana jedhanii wal gaafachuu eegalan. Amma namni mootummaa Itoophiyaa yoo nu dhaga'uun barbaadan mootummaa keenya biyya keenya haa dhagaan ka yoo eegan nu dhaga'uu dadhabani. Isaanillee itti ni iyyanna ni dhiibna. Waan pressure point isaanirra dhiibneetiin kana nu godhuu qabnaa jennee itti fufuu dandeenya. So it's time to wipe our tears. It's time to faranjiin akka jettu lift your sleeves. Okay? Fuula keessan akkanatti haqadhu. Family keessan uf biratti qabadha. Wal jaaladha. Isin hundinuu madaa guddaa qabde. Hin fayyine. Ijoolleen immoo dhaamsa kan hin qabu. I have a message for young people whose parents are addicted to Facebook and whose parents are just constantly looking at Facebook.